ummanni Oromoo akka walitti mi'aawu jechuuf Oromoon tiruu takkitti haa taatu. Hormaata bultume lagaa biyyaa lagaa Oromootiin dubbifne jedhanii dubbisan. Bokkuun heeratti dhaabattee balaa gartaa amata deemtullee harka lamaan gartaa si qaxxaamureessi madde nu qaxxaamuri jedhanii eebbifatanii jechuudha. Qophii keenya darbe keessatti yaa'iin caffee gadaa kan Odaa Bultum bara kana guyyaa 8tiif yaa'ii isaa taa'uusaa fi guyyaa jalqabaa sirna simannaa keessummeessitoota isiniif dhiyeessinee turre. Qophii keenya har'aan immoo sirna ittaanee raawwatame isiniif qabannee dhiyaanne. Yaa'ii caffee gadaa kan Odaa Bultum bara kana irratti gaafa guyyaa lammaffaa yaa'ichaa sirni ni raawwate killa qaluudha. Killa qaluu jechuun godinaalee Oromiyaa birootti buna qaluu yookaan immoo sirna buna qalaa jedhamee waamama. Killi kan qalamu galgala, haga galgalaatti garuu sirni raawwatamu ni jira. Ganamarraa ka'anii sirni damma bulbuluu ni raawwatama. Dammi kunis bulbulamee sirnicha irratti kan dhugamudha. Kana gochuufis sirni raawwatamu ni jira. Damma bulbulamu kana kan dhiyeessu gosa Oromoo ituu 8 kan sirna gadaa Odaa Bultum qopheessanidha. Erga dammi dhiyaatee booda isaanumatu laga bu'ee bishaan dammi ittiin bulbulamu waraaba. Dabalataanis bishaan waraabamu kanaan galgala killatu qalama. Kanaafis uummatichi falaafama ofiisaa qaba. Akka dhugeeffannaa isaaniitti sirni damma bulbuluu fi killa qaluu kun mallattoo hormaataati. Bakki bishaan waraabamu kunis hora baaduu jiddoo jedhama. Odaa Bultum irraa fageenya kiiloomeetira 1 caalle irratti argama. Si handhuraa kiyya keessa na bulchi. Nagaan olii bulii nama namatti horii saasaatti horii waan hortee wajji bulija. Hormaanni akkasumaa hormaanni namaa kasaatis hormaanni namaatis kasaatis akkuma maddaasani jechuudha filaal wanni bishaan maddaatiin qalaniif. Namoonni bishaan dammi ittiin bulbulamuu fi killi ittiin qalamu waraabuuf ergaman hundi hidda laaluu jedhamu lafarra harkisaa akka hangafaaf quxusuutti tarreen gara lagaatti deemu. As irratti hangafummaan kun umuriin osoo hin taane gosaani. Hidda laaluu kana akka laga gahaniin bishaan keessa cuubu. Meeshaa bishaan ittiin waraabanii fi hidda laaluu dabalatee waan harkatti qabatan hunda harka mirgaatti qabatu. Kunis mirgi kan keenya jechuuf akka ta'ee fi hiddi laaluu jedhamu kun immoo mallattoo hormaataaf nageenyaati jedhu jaarsoliin. Muyni kun dirmaduudha gabaa galalcha qaba. Isin laaluun hangafni mukaa laaluu tana xabii isii Oromoon xabii gaafa mana gadhaabde laaluu tanaa wixina hiite wixina sammuusan dagalet isiin dagalchite. Muyni dirmaduu hoggaa jaan laaluudha. Dirmaduun laaluu fincaan kormaati isiin. Hora baaduu jiddooti bishaan waraabbatanii akkuma dhufanitti tartiibaan deemanii odaa jalatti deebi'u. Yeroo deebi'an kanas caffee jiidhaa buqqifatanii hidda laaluu cinaatti qabatanii deebi'u.
odaa bultum jala gahaniin damma bulbulu. Bulbulli dammaa kunis osoon dhugamiin dura sirnoota garaagaraatu raawwata. Eega gattaanga daadhiin bulbulamte dhuubamte willee qotaatti fidanii xiqqoo xiqqoo fidanii saddeettanuu naqanii hundee tana jalatti daadhii saddeetni daadhii dhibaasee saddeetni daadhii hoogganan jedhe dhibaasee loottu daadhii na obaasee jedhaniit ajalatti waaqolle dhibaasan ajalatti mana kana hoggaa waliin gaan hooda fi qaallu abbaa gadaatti kennanii jarri sunitti dhufee eebbisee daadhii jee jammara akkuma zikiriidhati imaama akkasitti oofaniit halkan kan itti bulanii ganama fixatan buna hallatan ganama akkanatti deemti amma gaa bokkuun baabbo haa jammaru ilkeenya jee haa jammaru. Walitti bulla wal dulanna duluu walii barbaanna saddeet ayyaana walitti bulla wal dulanna duluu walii barbaanna saddeet ayyaanaa taana. Ilteenya walitti horraa walitti bullaa wal dulannaa diluu walii barbaannaa saddeet ayyaanaa taanaa. Walitti bullaa wal dulannaa diluu walii barbaanna saddeet ayyaanaa taanaa. Wal dulannaa diluu walii barbaannaa saddeet ayyaanaa taanaa. Amma saddeeta kana hoggaa gaafattu itti dhufte mi'aaya dhirsiin isitti hin quudhin haniisin isatti hin quudhin abbaan ilmatti hin quudhin kan maaliif naana isa jiru gaafadhu ati bokku. Mi'aaya jaarsatti hin quudhin ilmatti abbaan hin quudhin mi'aaya kana maaliin nuuna itti. Hormaata bultumaa rooba nagayaabsiinayye. Mi'aaya ka abbaan ilmatti hin quudhin haa dhirsiiniitti ittiin quudhin kana maaliif naana itti. Abbaan mi'aaya abbaan ilmatti hin quudhine niitiin dhiirsatti hin quudhine maaliif nuuna hiixan. Nagayaa roobabsiinan bal'ina amma kanatti aanee ni dhibaasanii dhibaayyoo qicanii fidanii asitti naqan namni saddeettanuu willee qodaatiin fideet qodaa kana jalatti dhibaasan hoggaa isaatti dhibaasan saddeetni daadhii jaan dhibaasee jaana jala boo hin finna saddeetni daadhii saddeetni daadhii loottu daadhii na obaasee loottu daadhii na obaasee loottu daadhii na obaasee loottu daadhii na obaasee baabalaasi baabalaasi daadhii daadhii rooba hortaa barii bultaa barii orfoo baatu baata nagaya baatiin burtuq yoo waaqje yoo waaqje yoo waaqje kadhaadha wajji. Daadhiin naqamaa jira amma daadhiin naqamaa jira. Yontu daadhii yontu daadhii baabalaasi baabalaasi daadhii rooba hortaa barii bultaa barii orfoo baatu baata nagaya baatiin burtuq yoo waaqje nagaa hormaata haadhaadhaan wajji dabarsaa galaanitti. Damma bulbulame qabatanii jalqabanii eebbisu. Kana booda bulbula dammaa kana abbuuqqachuun uummata sirnicha irratti hirmaatan irratti biifuun Oromoo walitti mi'aawu walaa jaalatu tokko haa ta'u akka kanniisaa haa gamtoomu jedhanii eebbisu. Kana booda dammi bulbulame namoota dhuganiif kennama.
والبتي بيبل والبتي بيبل والبتي والبيبي نما دي بمرة هم بوسه إن فيا خمرات اللي فيا خقلبي فيا وقبض اللي فيا جوا اللي كروم دون اللي أرجوم تفتي سنة تطلع نيورا حرمة أنا ما تطلع سأنا ما ورا تنا بتبيبل Oromoon damma walitti haa taatu haa mi'ooytu jee. Wanni daadhii sana goonuuf Oromoon akka jettu daadhii duree isin hagee hoo daadhii jetti. Hoo daadhii jalaa jahuun daadhii duree isin hagee hoo daadhii jan. Hoo daadhii jahuun amma yoo akkanumaan Oromoo har'a gartee odaa bultumitti baasitan ta daadhii naqxee wal geessee warra gammachuudhaan gadaa 8 akka irraa akkanumatti walitti deebu du'aa yoogaa gootu Oromoon akka jettu warra bu'ee wal keessaan bannee jetti haamanni nyaanne jetti hawaan amataa nyaatuu jetti akkasumatti warra waan amataa wajji nyaatus rabbi nu haa godhu haamanni nyaanne gartee hajiraatee aadaa Oromoodhaa sirna gadaa lafa qabachiisee sirna dimokiraasawaa ummata Oromoodhaa hadhaloota irraa dhaloota dabru warra godhu rabbi nu haa godhu. Daadhiin daa'imaan laaqama daa'imaawwan laaqamuuf ummanni Oromoo akka walitti mi'aawu jechuuf Oromoon tiruu takkitti haa taatu walitti mi'aayee kanaaf jecha ummata Oromoodhaa haa walitti mi'aawu rabbi nu haa godhu. Daadhiin caffee ta'i gonaa ganama hirijan odaa ta'i daddagaagi jan ammallee gufuu ta'i diina mulki jan doobbii ta'i diina gubi jan odaa ta'i aanan roobi jan Oromoon bifa kanaan daadhii naqatee gadaa gadaadhaan bulaadhaa ture. Wanni biifamuuf akka gartee ummata Oromoo gubbaa bu'ee rahmata akka roobati jechuudha. Akka roobni gartee waan samiitti roobu sanitti walitti roobna jechuudha ummanni Oromoodhaa kun. Jaalala kana wal keessa gadhiifna mi'aa dammaa kana akkas haa taanu kajuuf. Damma bulbulame erga dhuganii booda gara buna qalaatti deebi'u. Buna qalaan aadaa Oromoo keessatti bakka guddaa qaba. Yaa'ii caffee gadaa kan odaa bultumittis sirnoota raawwatamu keessaa isa tokkodha. Ayoo amma maal gochaa jirtu mee natti maame? Khilla aadaa godhatu jirra. Khilla nagaa amata fayyaa khabara guutuu ka Oromoon teenya gadaan oli san godhatu. Buna qalaan kun iddoo lamatti ilaalama. Abbaan dhuunfaadhaa jechuudha. Abbaan dhuunfaadhaa hormaata namaa sawaatiif mana ofitti qalata jechuudha. Hormaata namaa sawaatiif. Kun ammoo har'aan tanaa kun killa biyyaati. Killi biyyaa kun kan biyyaa bahimaa jedhanii ka hormaata biyya maraatiif kan nageenya biyya maraatii fi kan misooma biyya maraatiif kan ta'u jee Oromoon itti amana jechuudha. Sirna waaqeffannaa guddaa keessaa isa tokkodha. Waa lamaaf barbaadama. Tokko balaa akka midhaan faarratti waan dhufu akka aramaa fa'aa waan sandachitti ifraa maganfata. Kan samii waan akka cabbii fa'aa balaa samii dhufu samitti ifraa maganfata. Killa qaluuf wantoonni barbaachisan buna hin bilchaanne dheedhiisaa xuwwee bunni itti qalamu 8 ciicoo aannanii 8 fi meeshaalee aadaa kan birooti. Dubartoonni killa qalan hundi siiqqee harkatti qabatu. Warri dhiiraa immoo bokkuu qabatu. Bokkuu kanaan sabni Oromoo godinaalee Harargee keessa jiraatu dhibaayyuu jedhaani. Booranatti immoo horooroo jedhamee waamama. Maali kasi qabatanii jirtan kun? Dhibaayyuu. Yoom qabatu? Guyyootatti baanee killa qalluba. Gaafa kaanii qabatanii? Hin qabatan ol keenya malee. Killa gaafa qalanii maal fa'aa qabatu? Isumaa fi meeshaa aadaa fa'aa hanumaan baanan killa firii bunaatis fudhannee dhadhaaras aannan mijus fudhannee keessa baana. Kabiraa sini buna isa fiddan kana maatii keessanitti kennitu moo waliin? Maatiitti kenninaa yoo namni hedduun nakki guddifnee maatimatti kenninaa. Maatii biraabsineeti namuu qeeree cicciriinanii akka dhadhaan seeni. Cicciriinanii deebisanii killatti nanyee miinyee amma irraa waan afaan cicciriinaa irraa miinyee bakka amma dhadhaadhaan muceessinaa beeyte dhadhaan muceessine
afur damuqeessinee okkotee keessa ka'e. Firii afur moo? Damuqa dhadhaan jabeessinee laal afur amma boodani garta. Jajjabeessinee akkatti afur mucha saawaa inni horii mucha afur hin qabu. Eega akkas damuqeessinee okkotee sana hoggaa isiin ooguse asirratti keessa keenya afur. Ammas afur kurfeeffanneeti lafa kaa'annee hoggaa inni bilchaatee jee dubbifnaan gaa illaa osoo maal jennee dubbina roobaa nagaa barbaadaa bultuma jennee dubbifna. Kana kan jedhu warra dhiiraa qofa moo dubartoonni sin jedhu? Nu jalaa qabdi. Nu jalaa qabdi. Dubartoonni maal hojjetu asitti maal qabatanii dhufu isaan homee natti maame? Siinqee qaban isaan akkatti. Harawaa cannu fidan. Harawaa cannu fidanii yoo dhabanillee buna fudhatanii dhufanii dhaabanii biifan. Biifneen sun naaf isiin biifnee akkasitti jalaa galchiin. Maal agarsiisuuf kan isaan akkatti biifan amma biifuun sun maal inni kana qabatanii dhufuu keessa kun maal inni? Aadaa keenya aadaa Oromooti. Oromichi akkasii nu barsiise egaa. Waan san hin ta'u. Kana malee qabatanii dhufan. Isin amma wanti isin qabatanii dhuftan jira. Waan kana waan harkatti qabatanii jirtan kanallee mee walumaa galatti mee natti maame? Wanni harkatti qabannee dhufne qorii killaa jamaa. Qorii killaa jamaa otuun okkotee killaa jamti. Tuun maqantaara jamti. Tuun qaba aananiiti. Maqantaan bishaan guutanii itti tufan. Qoriin killaatis addaa. Qoriin tamarqaatti kunis adda jechuudha. Qoriin tunuu lamaa jechuudha. Orommaan tunuu. Olomshiin amma hoggaa afaan bannu buna kana hoggaa irraa kunnu. Isa xiqqaa asirra keenyee guddaa qorii asitti deebisa. Samboodan bishaan itti naqnee eega amma isa gartaa harka lamaanin halinee heeratti dhaawatanii bokkuun heeratti dhaawattee balaa gartaa amata deemtullee harka lamaanin gartaa si qaxxaamureessise madde nu qaxxaamuri janii eebbifatanii jechuudha. Amma isin kan qabatanii dhuftanii baalli bunaa yookaan immoo waan kun iddoo kana jira. Maal inni kun mee waa'ee kanaa natti maame? Inni baaloo bunaa jedhama. Firiidhaa miti baaloo bunaati. Baaloo bunaa jechuun kun mayra jiidha jechuudha. Mayra jiidha jechuudha. Asirratti ammallee mayri jiidhan hakilla jala dhaabbatu. Hakillarra keenyu maramee caffee jiitu mayra. Sunillee inni barbaachifti. Inni harawaa caa jechuudha. Dhaabanii tufan. Odoo bunan ta'initti harawaa cabaalate jechuudha. Inni kun. Qeemaa fidatanii dhuftanii kan akkasumatti achumaa fidatanii dhufu moo gosaan fidatanii dhuftu moo nama tokko fidatee dhufa? Tokko fidatee dhufa gosaan fidatanii gartaa qeerraa isin dhufanii asii immoo yoo goggogaan hin ta'u jiidhaa iddoo bakka takka ilaalanii iddoo sunillee iddoo warra gartaa guutuu jiru jechuudha. Iddoo warra guutuu jiru sanirraa ilaalanii iddoo harawaa cantuudha iddummaan sun. Harawaa jechuun gaafa kaan manatti waan akkasii kun danfifamee ittiin hin dhugamaa yookaan itti fayyadamaa? Ni fayyadamaa itti. Addaa jila akkas dhuftan malee? Ittiin fayyadamaa galgalaa ganama hojjajamee beekamaa. Hojjan sun quxxiis ni jaana goggosanis ni dhuganii kun immoo wanni adda isa taasisu. Ayyaana kanarraa wanni hawwataa irraa ayyaanarraa isa taasisu. Wanni isa taasisu jiidhaa baala jiidhaa murtee harawaa jetteeni akkasumatti fuutee keessa. Kaan quxxii goggoydullee agaalabanii hojjaa dhugaatiif galgalaa ganama hasha keessattis ni barbaachisa dhugaatiin isaa jechuudha. Akkuma aadatti gaa mana keessatti bunallee galgalaa ganama ni dhaabbatanii firii bunallee jechuudha. Inni ogguma maraa'u aadaa Oromoo keessatti maqaa bayeessa hojjaa baalaa jedhanii. Buna qalaa kana eegaluuf erga biddi qabsiifamee booda ija bunaa fi dhadhaa duraan bakka tokkotti qopheeffametu warra buna qaluuf qophaa'aniif firama. Kanas kan hiru hangafa gosaati. Manni abbaa gadaa karaan isaa labbaa.
dawoomaytu miti dirree bal'oo gubbaa manni abbaa gadaa karaan isaa labbaa dawoomaytu miti dirree bal'oo gubbaa silaa waan wallaalu ilmi mana abbaa baatu jira maal wanni nama dhibaa. Bunaaf dhadhaa fudhatan kanas warri dhiiraa gabatee keessatti waliin maku. Gabatuma kana keessatti dhadhaaf buna waliin makame kana bakka 4 qooduun akka mucha sa'aa fakkeessuuf ni cophotu. Dhadhaa fi buna bakka 4 cophotan fuudhanii xuwwee keessa buusu. Yeroo kana taasisan ijji bunaa tokkollee akka lafa hin buune of eeggannoo cimaa taasisu. Wanni bakka afuritti muceessineef afran mucha saayyaa jechuudha. Horiin mucha afuriin haa dhalu jechuuf bakka afuritti muceessinaa jechuudha. Kana booda adii nyaadhu adii uffadhu jennee okkotatti naqannaa jechuudha. Maaltu itti aanamma? Okkote waan kan kee lakkisin waan wadaajaan tuqin jeetan hoggasatti bishaan itti qica jechuudha. Eessatti qica? Okkote okkote waan kan kee lakkisin waan wadaajaan tuqin. Okkote waan kan kee lakkisin waan wadaajaan tuqin. Okkote waan kan kee lakkisin waan wadaajaan tuqin. Okkoteen afaan beektu maal akka jettaniire? Raaguma ishii tuqqan. Akkana. Hoggasatti bishaan itti qicaniit waan kan kee lakkisin waan wadaajaan tuqin. Waan kan kee lakkisin waan wadaajaan tuqin. Dhadhaa kana hin fixinii jechuudhaan. Kawadaajaa. Kan kee nyaadhu malee kawadaajaan nyaatinii jechuudha. Za'aniin gaafatan ni beeka garaanii manni abbaa gadaa beekami karaanii za'aniin gaafatan ni beeka garaanii. Bunni qalames akka bilchaateen gabatee qophaa'ee jirutti baafama. Kana booda buna qalame kana laalanii raaga gadaan milkaa'uuf dhiisuusaa ibsu raagu. Hoggaan ni bilchaatee jee ni dubbisan. Ni dubbisan. Hoggaa afur dubbisan. Khilla Oromoon qalte kana maalin dubbifna? Khilla Oromoo khilla baabboo kana khilla saddeeti wajjin qindaa'ee taa'u kana maalin dubbifnaa jaaniiti dhadhaa kurfeeffatanii dhadhaa hagana fuudhanii hormaataa bultuma nagaa biyyaatiin dubbifna jedhanii itti galaki shawuu jaa ammallee itti deebi'anii akkasuma hormaataa bultuma nagaa biyyaa nagaa Oromootiin dubbifna jedhanii dubbisan hoggaa fura akkatti naqanii xirraa naqan dhadhaa eegasii bassanii qorii guutan akkana tafaa'ulli isaa. Killa dhiiraaf dubartiitu waliin qala. Guyyaa sanaaf dhiironni killa qalan abbaa killaa jedhamu. Dubartoonni immoo haadha killaa jedhamuun waamamu. Jeen abbaa killaatiif haadha killaa Oromoon haalatti filatu qaba. Suni haala hangafaatiin hangafaa fi quxisuu eegee haala warra killa gaggeessu warra gartee waaqeffannattis amanu warra jabeessu warreen kana filateet warra raagaaf hoodaaf jechuudha mijjaa jeroota kana filateet isaan kanaan uftur kaayyata. Amma isaan kun iddoo miseensa hedduuf jalaa qaban. Amma killi saddeetan kana jala miseensa hedduudhaaf jalaa qaban jechuudha. Dhuunfaa bakka bu'anii osoo hin ta'in hawaasa naannoo kanaa hunda bakka bu'aniiti jechuudha kan dhaabbatan kun.
asitti maal raawwatu? Abbaan qillaa fakkeenyaaf maal fa'aa raawwata? Amma sirnichi raawwatutti haati qillaa immoo maal fa'aa hojjetti? Haati qillaa abbaan qillaa waan jaamuutu jira waan dhawatan ni jira hojii jajanii jira ibidda hojii amma qillaa kana madiitti ibidda hojii jira. Maali hojii? Hojii ibidda dhaamnu ibidda dhaamuu qabu belbelli kun hin dhaamu belbelli hojii jajaamu inni kun hin dhaamu yeroo inni kun bilchaate marqaa itti dabra jechuudha marqaa. Yeroo inni kun bilchaate marqaa itti dabra marqaan tun haga bariitti jechuudha haga zaakudhan akkas jechuudha haga bariin dhufutti marqaan kun ni bilchaata kana booda sirna marqaa kana booda amma marqaatu itti aana isa kanatti marqaan beeytu marqaa itti aana jechuudha isatti aana marqaa san booda eega marqaan sun raawwatame booda keella ganama barii raabsuutu seenama jechuudha keella eebbisuutu mijuun ni jiraame mijuun ni jira. Kanaan eebbisuutu seenee jechuudha. Nyaatamaa waantas jiru kun ammoo? Inni nyaatamaa. Amma miti. Inni bari nyaatamaa marqaan ammoo isa dursee nyaatama. Isa kana dursee. Killi gaafa qalame galgala hin nyaatamu bulee ganama isaa nyaatama kunis hoodaaf safuu mataasaa qaba akka jaarsoliin himanitti jechuudha. Boru ganama duraan dursanii handhuraa keenya keessa nu bulchi jennit garaa jidduu handhuranii saddeetni maddi taa'u sun harkarratti olii fuudhanii hin laallan isa hallan odoo naman halline isa hallan qaxxaamurra si halline waan qaxxaamurra deemanurraa dhoobu kaafaa wal hanqatan balaanuu hanqisi hawudduu cufaa balaanurraa cufu janitti hallan eegasan fuudhanii abbaa qalasan harkarra kaa'anii tufi janiin wadaaja sanis ilmaan isaanis itti kennanii tufaa janii achirraa tufan eega tufanii raawwatan ni hallan nama kan hunda ni hallan buli janiiti buli janii jaarsa buleetan mormaa bultumaan buli janii jaartii as hallan dubartii morma kana hallan dhiira mataa hallan. Maaliif akkas godhan? Tafaa'ula isittu akkasitti tolti horii buli janiiti akkatti hallan. Guyyaa bunni qalame irraa eegalee yaa'iin caffee gadaa kan odaa bultum ulmaataa guyyoota kana keessatti mariiwwan adda addaatu adeemsifamu keessattuu hanqinoota bara gadaa waggoottan 8 darban rakkoo Oromoo mudate ciminoota gadaa kana keessatti argamanii fi seerota cimuu qaban akkasumas fooyya'uu qaban irratti mari'atu. Nama biyya danda'u nama ummata kana danda'u nama ummata bulchuu danda'u nama gaarii badaa nama danda'u dandeettii nama qabu dandeettii namni qabu nama barate bichaamatu jaarsa bichaamatu dargaggeessa daa'ima xinnaa ta'ee nama dandeettii danda'u hubadhaa asirratti nama biyyaa ta'u namni lama bichaaratu takka biyyaaf kan jaaltu jira nama biyyaa ta'u san dhuunfanii as keessaa yaa'iin kunin filata namni hafeeyo namni kun kanaaf miseensa yaa'ii kanaatta miseensa caffee kanaatta miseensa odaa bultum kanata haala kanaan itti deema gosummaan hin deemtu gadaa baraakan amma feeboos yoo guddatan ta'u Oromoon mara tokko gosa tokko Oromoon har'a wanti ol nu wallaalchisee Oromoon mara gosa tokko har'a wanti addaan nu kukkute malee nu hunduu tokko ilmaan haadha tokkooti ilmaan abbaa tokkooti hubadhaati ilaalaa haala kanaan namicha dandeettii qabu namicha quuqama Oromoo qabu namicha Oromiyaa aadaa Oromoo ifatti baasu aadaa Oromoo jennu aadaa Oromoo kan kaleessaa san wanni mirga diimokiraasii mirgi Oromoorraa gadarraa mirgi diimokiraasii kunu addunyaan ittiin bultu kunu mirga gadaatonni seera gadaatonni jennuuf gadaan wanna baraaf seera tume waaqafuu seera tume gaarafuu seera tume lafaafuu seera tume abbaafuu seera tume haadhafuu seera tume bineensa mukaatifuu seera tume mukaafuu seera tume hagaa seera tume wanni amma ittiin hojjetaa jiran kun mara keenyuma. Guyyaa sadaffaatti xuwwee bunni itti qalametti mulluu affeeluun nyaatu yeroo kana immoo killi ulmaa bahe jedhuuni.
ulmaan yeroo turtii jechuudha. Yeroo ulma amma namni illee yoo dhalee ulma jenna ulmaan yeroo sadii bulcha jechuudha. Guyyaa sadii bula. Ganama qophaa'e kun waan nama qophaa'e kun guyyaa sadii bula. Guyyaa sadii bula. Inni irra naqama guyyaa sadii raabsama nyaatama jechuudha. Ganama sadii. Yeroo turtii nyaatamuu isaa sadii ulmaa jechuudha. Ulmaan isaanillee ni bobba'an. Loon ala jirullee ni galfata yoo kadhuunfaa ta'e. Namni as keessa jiru asitti hammatama. Namni as keessa jiru kun marti namni naannoo daankisan jechuudha. Naannoo kana marta jiru killa kana keessa ulma dirreen turu ulma amma. Hooda dirreen turu amma. Eenca'u dirreen turu ulma jamti hooda jamti. Wanna keessa amma marti ulmaadha. Maaliif lagan ce'u? Hooda waan ta'eef hooda raagaaf lagan ce'an akka guyyaa san guuttatu jechuudha. Guyyoota ulmaa kana keessatti homaa waa'ee heeraa diriirsuu killaan bananneemi killaan eega bananne heeraa halkan heeraa kanuma diriirsuun alatti wanti takka sochiin biraan jiru sochoorra kan biraan jiru hidhaa baaga ulmaan ba'utti. Yaa'iin caffee gadaa odaa bultum bara kana sirnoonni inni raawwate kana qofaa miti kanaaf immoo kutaa qophii kanaa kan biroo keessatti ilaalla. Manni abbaa gadaa mana miti galma kutoo gubbaa shanii malee keessi immoo tokkuma asxaan odaa ta'uun biyyayyuu beekama aadaan Oromoo yoom irraanfatama.